Ashamaar kafuunee kabajamtoota daawwattoota keenya waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himnaa wajjin kan sinfaana turu aan Girmaa Guddisaa. Itoophiyaan karra galaanaa yoo hin qabaanne hin guddattu jechuun muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed himan. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed akka jedhanitti Itoophiyaan karra galaanaa yoo hin qabne hin guddattu, kana qofa osoo hin taane naannoon ishee hin jijjiiramu, naannoon sunis nagaa hin argatu, daldalli addunyaas ni gufata jechuun himanii jiru. Biyyoota karra galaanaa qaban waliin yoo wal bira qabnu akkasumas olloota keenya waliin yoo madaallu baasii loojistiikii keenyaa 50% hanga 100% ni caalam. Meeshaan tokko Chaayinaa irraa gara Naayiroobiitti yoo dhufe gatiin ittiin gurguramu kan gara Itoophiyaa dhufe irraa yoo madaalamu yoo xiqqaate 30% ni caalam. Kun kan ta'eef ammoo baasiin dabalataa waan jiruuf yeroo meeshaan bitamu yeroo socho'u baasiiwwan baay'een itti dabalamuun isaa dirqama itti ta'a jechuudha. Kanaafuu gabaa Keeniyaa fi gabaa Itoophiyaa keessatti garaagarummaan gatii bal'aatu jira jechuun muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed kan himan. Kunis sababa karra galaanaa dhabuu irraa kan maddee ta'uu addeessanii jiru. Loojistikiin saffisaa ta'uu qaba. Meeshaan tokko yeroo gabaabaa keessatti nama barbaadu bira gahuu qaba yoo tursiifame waliigalteen diigamuu danda'a. Akkasumas meeshaan yeroo dheeraa karaa irratti yoo tursiifame qulqullinni isaanii xiqqaata, keessattuu yoo nyaata adda addaa ta'e kisaaraa guddaa qabaataas jedhanii jiru. Karra galaanaa dhabuun mootummaa qofaa miti, jireenya nama dhuunfaa hunda irratti guyyaa guyyaan dhiibbaa guddaa fidaa kan jirudha. Itoophiyaan biyyoota addunyaa keessaa lakkoofsa uummataa guddaa qaban keessaa tokko yoo taatu karra galaanaa malee waggoota 30 ol dabarsitee jirti. Dhimma kana irratti Itoophiyaan karra galaanaa argachuuf karaa nagaatiin daldalaan waliigaltee fi wal kabajuun argachuun ni danda'ama. Walumaa galatti karra galaanaa argachuun Itoophiyaaf dirqama jechuun himanii jiru. Itoophiyaa karra galaanaa dhabsiisuun biyya keenya qofa miti, naannoo keenyaafis hin fayyadu. Mari'achuun walii hubachuun hundi injifataa ta'uu fi yoo hin hojjetamne rakkoon akkuma ammatti jiru kanaan itti fufaa jechuun kan himan. Maaliif sarara Hormuz banamuu qaba jechuun addunyaan irratti mari'ata, yoo galaanni diimaan cufame sarara Hormuz banuun eenyuuf caalatti fayyada kan jedhuuf haaluma amma jiru keessatti kan akka baha Afrikaa miidhame hin jiru jechuun kan dubbatan. Kaaba Afrikaa fi lixa Afrikaa rakkoo akkanaa hin qaban, nuti garuu iddoo murteessaa keessa jirra. Nuti galaana diimaa fi galoo galaana Edan keessatti dhiibbaa kallattii nu mudatu keessa jirra jechuun kan himan. Kun dhimma guddaadha, olloonni keenyas yaaduu qabu, addunyaanis yaaduu qaba jechuun muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Humna qilleensa asallaa qarshii yuuroo miiliyoona 145 ijaarramee eebbifame. Piroojeektiin humna qilleensa asallaa yuuroo miiliyoona 145 ijaarramee fi humna elektirikaa meegaawaatii 100 maddisiisuu danda'u guyyaa irratti ifatti eebbifamee jira. Piroojeektiin guddaan kun naannoo Oromiyaa godina Arsii bakka Ittaayyaa jedhamutti guyyaa irraa bakka muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed argamanitti eebbifamee jira. Piroojeektiin humna qilleensa asallaa kun mootummaa Deenmaark irraa gargaarsaa fi liqii dhala irraa bilisa argamen akka ta'e himamee jira. Buufanni humna qilleensa asallaa kun tarbaayinoota 29 kan qabu yoo ta'u waliigalaa humna elektirikaa sa'aatii tokko keessatti giigaawaattii 354 maddisiisuu kan danda'udha. Muummeen ministeera Abiy Ahmed sirna eebbaa kanarratti akka jedhanitti piroojeektiin kun waggaa 2 keessatti baasiitti bahee deebisee bu'aa argamsiisuu ni jalqaba jedhanii jiru. Itoophiyaan qabeenya uumamaa humna qilleensaa guddaa qabdi. Sululli Qinxaamaan guddicha Itoophiyaa keessatti argamu gaarreen kaabaa humna ibsaa meegaawaatii miiliyoona 1.3 maddisiisuu danda'u jechuun Dr. Abiy Ahmed kan himan. Buufata haaraa kana dabalatee biyyattiin buufata humna qilleensaa kanneen akka Adaamaa 1 fi 2, Ashagoodaa fi Ashaa 2 irraa humna ibsaa waliigalaa meegaawaatii 504 ni argatti. Kunis qabeenya qabdu keessaa muraasa qofa akka fayyadamaa jirtu kan agarsiisudhaas jedhamee jira. Oduu baha giddugaleessaatti yeroo ceenu waraanni Ameerikaa Israa'elii fi Iraan gidduutti taasifamaa jiruun lammiileen addunyaa miiliyoona 32 ol kan ta'an gadadoo hamaaf saaxilamuuf akka jiran gabaafamaa jira. Waraanni Ameerikaa Israa'elii fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru amma torbee 6ffaasaa qabatee jira. Ammayyuu waliigalteen dhukaasa dhaabuu waaraa fi waliigalteen gahame hin jiru. Yeroof garuu dhukaasni dhaabbatee jira. Haala akka malee hamaa jedhamurraa qabee kan dabalaa adeemuu danda'udha. Rakkoon kun ammumatti fufaa deemeen biyyoota hedduu saaxilamuudha jedhaman
keessatti hiyyummaan akka babal'atu sababa ta'ee jira. Haalli jiru hammaachaa deema yoo ta'e namoonni miiliyoona 32 ta'an hiyyummaa fi gadadoo hamaaf kan saaxilaman ta'a. Biyyoonni yaaddoon kun isaan ilaallatu ammoo biyyoota kanneen galoo galaanaa, biyyoota ardeeshaa keessa jiran, biyyoota Afrikaa Saharaa gadii keessa jiranii fi biyyoota odola misooma irra jiran akka ta'anis gabaasonni bahaa jiran ni mul'isu. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti hojii gaggeessaan sagantaa misoomaa kan ta'an Aleksaandar Deekiroo akka jiranitti waraanni deemaa jiru kun misooma addunyaa duubatti deebisaa jira jechuun kan dubbatan. Walitti bu'iinsi kun wanta biyyoonni waggoota keessatti ijaaran torbaanota keessatti boodatti deebisaa jiras jechuun kan himan. Waraana kanaan wal qabatee gatiin boba'aa fi wantoota nyaatamanii akka malee qaala'aa jira. Kun ammoo jireenya lammiilee addunyaa irratti gufuu guddaa ta'aa dhufee jira. Hangisaa wal haa caalu malee waraanni baha giddu galeessaa biyyoota addunyaa hedduu miidhee jira. Akka gabaasa fandii maallaqa addunyaa IMF'tti tilmaama dinagdee addunyaa haaraa baaseen haala hamaa ta'een bakka gatiin boba'aa, gaazii fi nyaata bara kanaa dabalee mul'atee bara dhufuus itti fufuu yoo ta'e guddinni addunyaa bara 2026 dhibbeentaa lamaan gadi bu'uu akka danda'u ibsee jira. Biyyoonni Arabaa waraana kanaan akka malee miidhamanii jiru. Miiliyoonaan kan lakkaa'amanis gara hiyyummaatti galuu malu jedha dhaabbanni biyyoota gamtoomanii kun. Addunyaa irratti biyyi boba'aa hedduu gurguran tokkoffaarra kan jirtuu fi dinagdee guddicha biyyoota Arabaa kan taate Saawudii Arabiyaan ji'oota 4 dura dinagdeen ishee dhibbeentaa 4.4 guddataa jedhamee tilmaamamee ture. Garuu kun ta'uu hin dandeenye amma rakkoo hamaa keessa akka jirtu himamaa jira. Waraana torbaanota 6 darbanii misaayilotaa fi dirooniiwwan Iraan guyyaa guyyaan qolachaa baatus dameen misooma boba'aa isheerra miidhaan guddaan gahee jira. Gurgurtaan boba'aas danqamee jira. Gabaasaaleen amma bahaa jiran akka mul'isaa jiranitti afyaa'iin paarlaamaa Iraan Mohammad Baagher Gaahilibaa fi gita isaanii Libaanos Nabihaa Baharii waliin bilbilaan haasawanii jiru. Afyaa'ichi Libaanos keessatti dhukaasa dhaabuun Iraan keessatti dhukaasa dhaabuudhaan wal qixxee barbaachisaadha jechuun himanii jiru. Gaalibaaf wayita marii nagaa Ameerikaa waliin Islaamabaadii fi achi boodas Iraan masaanuun ishee karaa fullaa dhukaasa dhaabuu malee filannoo akka hin qabaanneef carraaqqii obsa fixachiisaa gootee jirti jechuun kan himan. Har'a hoogganaa olaanaa waraanaa Paakistaan Fiild Maarshaal Asiim Muniir waliin wal arguu isaanii miidiyaaleen Iraan gabaasu irratti argamu. Jilli Paakistaan gara Teheraan imaluun dhimma dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan mari'achuu gabaafamee jira. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Bagihee mariin nagaa Islaamabaad bu'aa malee xumuramuu boodas kaleessa waliin dubbiin Teheraanii fi Waashingtan DC jidduu karaa Paakistaan itti fufuu himanii turan. Garuu carraa yeroo dhukaasa dhaabuu dheerachuu hin mirkanoofne. Haa ta'u malee Israa'el ammas Libaanosin haleelaa akka jirtu gabaafamaa kan jiru yoo ta'u akka xiinxalli BBC agarsiisutti bitootessa 2 irraa kaasee gamoowwan 1,400 ol kan ta'an Libaanos keessatti barbadaa'anii jiru. Ibsi Teelegiraamii irratti bahee ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Neetaaniyuu kaleessa qubsuma Hizbollaa jabaa haxaa'uu jala geenyeera jechuun dubbatee jira. Gama biraatiin ammoo Ameerikaan dooniiwwan buufata boba'aa Iraan seenuuf yaalan 10 duubatti deebisuu ishee himtee jirti. Waraanni Ameerikaa erga uggurri kun wiixata darbee labsame kaasee dooniin tokkolleen akka bakka buufata boba'aa Iraanitti hin dabarre Ameerikaan beeksiftee jirti. Ajajni giddugaleessa Ameerikaa kaleessa galgala odeeffannoo haaraa kenneen amma dooniiwwan 10 akka ofirra deebi'an taasifamuu fi dooniin uggura kana cabsee deeme tokkolleen akka hin jirre ibsee jira. Oduu wal fakkaatuun ministeera dhimma alaa Chaayinaa Wang Yi ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Aragachi waliin haasa'uun tarkaanfiiwwan geejjibaa idilee tureetti deebisuuf akka fudhataman gaafatanii jiru. Wang akka jedhanitti abbaan biyyummaa fi nageenyi Iraan ulaa kana keessatti qabdu kabajamuu fi eeggamuu qaba jechuun kan dubbatan. Bilisummaa fi nageenya doonii mirkanaa'uu akka qabus cimsanii dubbatanii jiru. Daandii bishaanii kana deebisanii banuuf fedhiin idil addunyaa guddaan akka jirus eeranii jiru. Chaayinaanis dhukaasa dhaabuun akka itti fufuu fi mariin deebi'ee jalqabu ni deeggarti jechuun dubbatanii jiru. Waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaaf qaban asumatti goolomneetii jirra waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.